وجمع أمتنا أمة أورومورا كوبيتن أمني كوني أمة أنا دمبل كاليسا غرغاسا مقالا رايتو تيف غماتشا جيسجو الرموتو أمة كينيا أمة أورومو أوروميا دارفن أمة مقالا أمبو إسان إيقاوان جروف yoo kisaa isaan karaa kana dabalanillee yookaan ammoo akkasumas guddina baalee keessa karaa hedduun jiruuf gara gooroo jenillee walumaa galatti uummanni kuni isaan simachuudhaaf akka guddina baaleetti aanaan dambal qophiidhaan uummata kana eeguudhaaf qophiirra jira haallee nuti simataa jirrus haala kana akka beektan uummanni Oromoo akka deemtan hundattiyyuu simannaan keessan akkanumatti itti fufuu qabaa isin jedha kanaafuu hinjifannoon kan uummata Oromoo ammallee taasisa kabiratu fi yoona daawwattoota keenya kuni uummata Oromoo dambal kan jedhamu uummanni Amboo shawaa irraa gargaarsa uummata raayituutiif kan deemaa jiru ta'uun dhaga'amee waan tureef simannaa barreeffama adda addaatiin uummanni kun kan eegaa jiru ta'uun ni yaadatama. Karataan Suudaan hamileedhaan uummanni kun waan eegaa jiruuf uummanni Amboo yoo kan amma dhufaan jiraannellee kan ta'u ta'e yeroo dhufanitti akka nurra goran badhaasa isaanii qabnutu jira akkasumatti gammachuudhaan waan simataa jirruuf uummanni kun akka gara biraatiin hin deemne akka nurra goran dhaamsa dabarsa. Gara magaalaa tanii akka goran dhaamsa. Magaalaa Dambal Baalee magaalaa aanaa Dambal yookiin Dambal Baalee kan jedhamtu keessa bayaniitiin uummata raayituu bira waan dabraniif daandiin ittiin deemamullee kana waan ta'eef daandiin biraallee akkasuma waan jiruuf karaa kanaan akka nurra goran kun dhaamsa kenna. Baay'ee ulfaadha. Horaa bula.